Faisal lubbuke hammenya tindabarsi maal dhiirri samalee hin jiru obsi baqa namni obsaan dabarsa dhiira barbaadde amma mucattiisan gorsaa ture baay'isawee an gorse mubaarago anaaf asliin mana dhayne dhiyoo kana gorsine gadda mubaarakii wajji immoo makiinaa isaatiin makiinaa birallee qabanne gara biraatitti aayidiyaa wayii hojjanna jennee karaa xiqqii qabu aayidiyaa wayii hojjanna jennee mucattiin tenshina wayii keessa waan jirtuuf isii dhiibnee ofii keenna hojjannee deebine karaa naannoo iddoo bakka waa itti hojjetan wayiitu jira jechuudha. Kuni maal irraay fuulli namaa inni marakkina namaa cattiin tun amma kalellee makiin isinii biddee turte manni sii muluu maqaa jaalalleessi an ajaa'iba natti ta'e anummaan kamalee gadda dhaqee ilaale kana makiin gadda haasofsiistu qoosaa nutti fakkaataa ture tiktookii irratti namni tokko beektaa miidiyaa guddifatuuf qoosa mucattiin miidiyaa guddifatuu fi feemesii ta'uuf jennee ture dubbii waa'ee feemesiitii miti dhugumarraa odaa namni hin beekne fuujantii beekne beekaasiniin jenne akkas intenshiniin gooneedhaaf sinii galee qoosaa fakkeessine dubbicha qoosaa fakkeessine malee mucattiin onnee isiitti ramadaa hamaa qabdi jechuudha amma durallee waan baay'ee taate waa'ee isaatti sinii galee soo dubartiin kenna rabbiif jedhaatiniin lubbuu keessan qusadhaa dhiiraaf jettanii lubbuu keessan baasurraa of qusadhaa mar koloroksii jechuun bar daqiiqaa takka nama dabarsa mucattiin odoo dhibee biraa dura jalaa qabaatte sartee jirti waanuma fayyaa duraan qabdu jechatti qo'aan gammaa tarrafte malee sanuuyyuu karaan sa'aatii kanan beektan biyya hundattuu namni amma hojiirraa waan galuuf karaan cufaadha karaan zaahumadha jechuudha Mustaifaa hanga xiqqoosidha qabatte jechuudha hundumaafuu waan isin keessa jirtu ammaaf isii bira geennee isin beeksifne irra wayya Mustaifichaa garuu baate jedhanii maaliif akka baate hin barre ijoolleen nuti wajji makiinaa keenne bilbila tokkollee hin kaasan isinii galee kanaaf du'aa'ii godhaa fi rabbi nagaa isii faa waan na dhibe jira reedi amma dheengaddaa yeroo intala sana fuunee deemnee tasgabbeessinee gorsinu sana komeediidha malee fuula guddifachuuf hin jedhe maaliif beektaa maal irratti hundaatatillee kolfaa turte yeroo sana maal irratti hundaatan ummanni koommentoroonni kuni viidiyoo si inboontiraa keessaa tiktokii keessaa fuudhanii mucaan kun maal taate hin jenne arrabsutti jiran sana harkaa balleessuudhaaf qoosaadha jenne garuu hanga ta'e gargaareedhaani namni imatee rakkoosaa imatee yeroo dadhabe rakkoosaa akkana gara of ajjeesutti galaa jechuudha. Kana jennaan obboleewwan koo keessattuu shamarran yeroo shamarran gadi baatee boossu dhiira dhabdee moo dhiira jaallattee moo jedhina dhiirri waslaattaan biyya kan yeroo kana yeroo miiliyoona tokko isin itti maa jira an akka dhuunfaatti jechuudha. Dhiirri waslaattaan jechuudha jaalalatti galchee namni yeroo birriidhaa barbaadu birrii haajoo mullee fudhatee deemuu mime jaalalatti galchee itti muddee kee yeroo mucaan of dadhabdu keessa sin barbaadu atakkana jechuun hin barbaachisu. Kanaafuu viidiyoo kana share olii godha yoo rabbi jedhe deemaa jirra yeroo achi geenye isinitti deebina waan jettu qabdaati. Ani waan jedhuun qabu haala isii nageenya isiitiif jecha hunda caalaa immoo du'aa'ii nama barbaachisa yoo gargaarsi kan isii barbaachisullee taate isima bira geenyatiniin yoo dubbanne irra wayyaa beektaa namni kennan beektaa maqaa namattidha waan baay'ee namaan jedha akka waan nu amma mucama isii jaalatisan irraafuu amrii qabnutti nama ilaalcha akkasii fudhatu jira. Anamma garuu baay'eetu mucaan sun gurraacha moo adii moo diimaa isaan beeku. Garuu immoo hanga fedhallee ta'u yeroo rakkoo akkanaa kana silaa mul'ate abshir aizu wanna kana bar jaalala akkaataa shamarran itti dagachiisantu jira. Yoo hin jaalannellee suuta doyisiin tasgabbooftee jettetti dhiisan malee jaalala ho'aa keessa tursiisanii harkaa baduun miidhaa guddaadha hundaa. Amma kan na dhibu an akkasii nama dubbattee viidiyoo qabdutti qabaa jechuudha. Viidiyoo yoo hundee jettee waraabatti na biraa qabdi engadana waliin turte argite. Quraana rabbii namni quraana kana tapha seete moo mimi quraana rabbii qabee waadaa seene kee ilmi dhiiraa tokko akkamitti shamarran gatame akkamitti immoo of gadhiisuu dhiifti mereedi atamma quraana qabdee yoo dubartii tokko kakattee si shakkutti quraana qabdee kakattee ta'a quraana jechuun kan amantaa keenyaati si galee namni muslimni tokko quraana qabee waadaa seenee fi kee mucaan of gadhiistee yeroo sin jaallattee kaatu irkaa baduu jechuun dubartii kan biraa dubbatachuu jechuun rabbi biratti illee si gaafachiisa obboleesso ammas taanaan obboleessa keenya dhaamsan dhaamu mucaa kanatti siqiiti dirqamaa miti wajjin jiraachuun mucaa kanatti siqii abshir jedhee jajjabeessiiti dhabama ta'e biyya kana keessaa jechii dura mucaan ammas taanaan akkanatti itti viidiyoo sana irratti nandoo amalee jetti fuudhee hin jiraatu anis yeroo hin jiraatu yookiin intalatti ajjeesee of ajjeeseette amma kun maal beetti yoo kaatee bara kiinaa fudhattee dhuftee namatti facaaftee iyyuu uummata fixuudha fuulee namaa fixuu dandeessi kun namni lubbuu ofiitti tarkaanfii fudhatte namattis tarkaanfii fudhachuudhaa dubbattiin jettu jechuudha. Kanaafuu rabbi balaa kanarraa isin eegu karaarra jirraa deemnee waan qabatamaa jechuudha akkuma silaa waan qabatamaa isinitti himna viidiyoo kana share godhaa nagaatti. Waan jettu qabdaa? Anillee waan jedhuun qabu du'aa'ii godhaa fi kanaaf haalicha jiru mootuu hundi keessanuu yoo rabbiin isii nagaa goote afaanuma isiitti irraa dhageettan gaariidha.
afaanuma isii bira deemnetiniin rakkina isii yoo maal taate immoo jireenya kana keessa jireenya biraatti fooyyeftu ka jedhu gorsa illee kan hinaafi isinillee ilmaan Oromoo hin dhageettanii jechuudha. Dhuftee namatti facaaftee iyyuu uummata fixuudha fuula namaa fixuu dandeessi. Kun namni lubbuu ofiitti tarkaanfii fudhatte namattis tarkaanfii fudhachuudhaa dudubbattiin jettu jechuudha. Kanaafuu rabbi balaa kanarraa isin eegu karaarra jirraa deemnee waan qabatamaa jechuudha akkuma silaa waan qabatamaa isinitti himna viidiyoo kana sheer godhaa.